Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Harka fuunee ashamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota madda walaabuu hundi keessanuu nageenyi kiyya kan jaalalaa kan gammachuu bakka jirtan hundatti isin bira haa ga'u. Egaa har'as viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoo wayii kana dura isin gadhiisuudhaan viidiyoon sun rakkina konnekshinii irraa kan ka'e gidduutti xiqqoo adda cituu isaatiin namoonni hedduun karaa koomentiidhaan viidiyoon kun rakkina qabaa yookiin qulqullina hin qabu jechuun naa barreessuun keessan arguudhaan akkasuma irra deebi'ee viidiyoo kanas ni hojjedhe jechuudha. Viidiyoo san delete godhe. So video har'a kana keessatti maal isin garsiisuudhaaf deema Facebookii keenya akkamitti akka nu jalaa hin cufamne yookiin akka nu jalaa hacking goone akkamitti eeggachuu dandeenya kan jedhu qabadhee siif dhaadhe jechuudha. Egaa video kana hanga dhumaatti na wajjin turaa jechuudha. Jalqabarra namoonni jalqabarra Facebookuma keessa galtu jechuudha. Egaa haala kanaan Facebook keessan keessa galtanii kaatanii iddoo 3D bakka sarara sadii kanarratti yeroo tokkoof hin tuqxu. Egaa haala kanaan tuqxanii ol deemuudhaan setting jedhu kanarratti tuqxu. Egaa setting tuqxanii kaatanii gadirraa gara olii harkisuudhaan privacy and setting jedhu kanarratti tuqxu. Egaa haala kanaan tuqxanii iddoo who can see your birthday jedhu kanarratti tuqxan. Isa kana yoo duraan friends yookiin public irra ture only me jedhu kanarratti keettan. Akkasuma isa taanu lammaffaarratti tuquudhaan isas akkasuma haaluma wal fakkaatuun only me kan jedhu irra keenna jechuudha. Akkasuma who can see your contact information jedhu kanarra ligattu kudhaan email keenya addressii bakka iddoo jireenya keenya akkasuma email keenya wantoota adda addaa asirra kan jiran hunda isaati only me irra keenya jechuudha. Only me irra keenya haaluma kanaan yoo only me irra duraan hin kaamin isin immoo only me irra keessa jechuudha hunda isaatu. So gara duubaas ni deebisa. Kabiraas hin garsiisuudhaaf jechuudha. Egaa haala kanaan nagalchitanii kaatanii iddoo security and login jedhu kanarratti egaa haala kanaan tuqni kaanii iddoo kana argaa jirtan jedhee yaada iddoo choose factory jedhu kanarratti iddoo kanarratti yeroo tokkoof hin tuqu. Egaa haala kanaan tuqni asirratti password keenya galchina. Egaa haala kanaan galchine kaanii iddoo continue jettu kanatti jechuudha. Egaa asirratti erga tuqni kaanii anamma lakkoofsa bilbilaa kiyya asirra galchee jira waan ta'eef isin ammoo isin asirratti galchuudhaan bilbila keessan asirra galchuudhaan akkasuma koodii isin gaafata koodii bilbila keessan isin dhufu asirra galchuudhaan confirm godhuun dagatinaa jechuudha. Asirratti baay'ee tokko barbaachisaa kan ta'e tokko iddoo kanarratti lakkoofsa keessan guutuun lakkoofsi keessan kun public irra osoo hin ta'in only me isin qofatu kan argaa jechuudha. So bilbila keessan yoo akka tasaa kan Facebook keessan yoo akka tasaa kan cufachuudhaaf yookiin hack godhuudhaaf kan deemu ta'e notification daddaffiin isin bira gahaa yookiin haala salphaadhaan password keessan jijjiirachuu dandeessu jechuudha yeroo san. Egaa duuba deebuun ammas kan biraas hin garsiisa. Akkasuma ol harkisuudhaan get alerts jedhu kana iddoo kanarratti ni tuqna iddoo kanarratti jechuudha. Egaa haala kanaan tuqni kaanii akkasuma Facebookin keessan hack namni godhuudhaaf yookiin wantoota biraa godhuudhaaf namoonni yeroo yaalii irra geggeessu meseejiin daddaffiin isin bira ga'uudhaaf iddoo notification jedhu kanarratti edit jedhu kanarratti tuqna. Yoo duraan kan jalaa kanarra ture iddoo gubbaa kanarra tuquudhaan iddoo save jettu kana tuqu jechuudha. Akkasuma messenger jedhu kanarra jalatti edit jedhu kana tuquudhaan yoo duraan kan jalaa kanarra ture isas gubbaarra godhuudhaan save gootu jechuudha. Akkasuma email address kanarras tuquudhaan iddoo gubbaa kanarra save gootu. Wantoota kanneen yoo kan save gootan ta'e Facebookin keessan balaa isin jalaa gubatuudha yookiin immoo isin jalaa cufamuu akkasuma immoo hack isin jalaa ta'uurraa baay'ee bilisa kan ta'uudha jechuudha. So kanaaf viidiyoon kun yoo isinitti tole like share godhuun hiriyoota keessan affeeraa akkasuma YouTube kiyya subscribe godhuun dagatina. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii keessa turaa nagaan turaa.